yeroo kana Yahyaan akka haadhisaa kishinaa baate yeroo argee gara kishinaa deebi'ee yookiin gara maxbaxaa deebi'ee tallaajaa banee bishaan qabbanaawaa isaa koobatti qicatee ummaan isaatti dhufte. رمضان أقبل بعد طول غيابي ففرحت فيه مهنئا أحبابي خير الشهور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله بلينكي يا كالي كبجمو هردوتوتن كيا رمضان مبارك كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بقى ربي باتي رمضان باتي كبجما باتي أرارما خنا نجي الحمد لله رب العالمين فدي ربي تي ربي أرمان نجيه ميكا تمتلمي وركيستي خيري دلغتي خيري هجتي قرآن قرأي سومنا سالي obsee rabbii irratti herreeggatee diliin isaaniillee warra keessatti dhiisamtuuf rabbiin nu taasisu warra diraamaa piraankii ramadaanaa maal jedhee jala hordofu osoo hin ta'in obboleen kiyya quraana juuza meeqan qara'ee akkattamuun qaba jedhee warra murteessee kheyrii karaa hundaan kheyrii baatii ramadaanaa kana keessa caarraggatu kara dandahee rabbiin nu taasisu siniin jedha. Viidiyoo kiyya har'aa kana waa'ee soomanaa jiru wal qabatee waa'ee mucaa takkaa sinii himaa. Mucaan kun maqaan isaa Yahyaa jedhama. Yahyaan mucaa xiqqaa ganaa soomuuf of karoorseera jechuudha. Baatii soomanaa kana dhufuuf hedduu takka obsaan eeggataa ture. Yeroo kana baatii ramadaanaa rabbiif fedheetti geheessa mucaa kana awwala ramadaanaa suhuura nyaatee salaata isaa fajrii salaatee rafee akkuma namaatti jechuudha. Yeroo kana mucaan kun gara zuhurii siqnaan dheebuu hedduu dheebatee hedduu beelawee gara haadhaa dhaqee yaa ummii ani na beelahee na dheebatee kan obsuu hin dandeenye jedheen jechuudha. Yeroo kan haadhi maal jettiin yaa ilma kiyya soomi waa haala basiixa kanatti waan sooma hiikan miti saniif obsuu qabda rabbii irratti lakkaawachuu qabda malee waan dheebuu kanaaf beela kana sirraaffachiisu solaataa du'aa'ii quraana qara'uu yookiin hojuma addaa waan dheebuu kanaaf beela kana si dagachiisu hojjechuu qabdaa jettee yeroo kana mucaan gorsa haadhaarraa fudhatee gara kifila saahii dhaqee walaakin obsuu hin dandeenye. Haga haadhi kishinaadhaa baatu eeguu ka'e. Haga turte haadhi kishinaadha yeroo baatee gara kishinaa yookiin gara maxbaxaa san dhaqee tallaajaa banee bishaan qorraa kana buufate dhuguuf haganumatti haadhitti dhufte ni rifate yaa ilma kiyya maal godhu jirtaa jettee yaa ummii ani dheebuun hedduunatti heddummaate beelli hedduunatti heddummaate akkam godhaa obsuu hin dandeenye jedheen. Yeroo kana haadhi yaa ilma kiyya kun waasa qofaa miti nama marattu dheebata nama marattu beelaha kun xabii'i yaani huma jiru garuu obsuu qabda soomi ibaadaadha. Saniif haala basiixa kana sooma kee hiikuu hin qabdu. Sooma kanaan rabbii keenya gabbarraa soomni arkaana islaamaa keessaa tokko jetteen jechuudha. Yeroo kana mucaan gorsa haadha saa'ii kana fudhatee silaa jetteen silaa osoo nyaattee dhugdee namni takka si argu hin jiru jetteen. Tayyib garuu jetteen rabbii qofaattu si argaa. Soomanni yaa ilma kooteen obsa nama barsiisaa sodaa rabbii namaaf dabalaa eegasii of barsiisuu qaba jedhee namni mucaan kun murteessa jechuu kalaasaanillee barachuun qaba jedhee obsa kanafa ofirratti murteessee sooma isaa akka guuttatu murteesse haala gammachuu qabuun akka ajrii argatu rabbii irratti herreeggadha jedhee obsee sooma isaa san bifa gammachuu taheen Yahyaan xumurachuu fuufee jechuu. Obboleeyyan keenya warroonni mana arabaa dalagdan warroonni baadiyaa kee dalagdan biyya keenya san ta'us biyya arabaa san keessa ta'uttillee dheebuus mudachuu mala warra obsee rabbiirra lakkaawatee ajrii isaa rabbiirraa hin argadha jedhee boru fuula rabbiitti itti milkaahu rabbiin nu taasisu siniin jedha. Ajrii soomanaa kana nama haala xiqqaatti dhabu osoo hin tahin niyaa tollee dheebadhe beelee jennee qalbii keenya osoo oloo gadi nu dhamaatiin rabbii irratti lakkaawwannee warra sooma ofii fixatee rabbii irraa ajrii argatu rabbiin nu taasisu siniin jedha. Haga viidiyoo biraa warra garuu nagaannaa jiraadha rabbii isin gargaaru. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuhu. Kullu amu antum bikhayri siniin jedha deebihee.